Jirtan taawonni teessoo isaatii ka'ee gara dakaatti bu'aa jira. Amma keessummaan tokko na bira jira. Baga geesse. Ameen wajjumaan baga geenye. Mee ayyaanni kataraa akkamidha amma? Ayyaanni kataraa amma taabota bulmaata Waaqayyoo gara iddoo bulmaataatti deemaa jira. Egaa akkuma mul'atu miira ho'aadhaan barattoonni dilbataas uummannis baheeti kan gaggeessaatii jiru. Kana fakkaata. Mee kiristaanni ximqata yeroo kabaju haala kamiin kabaju qabeetti? Kiristaanni ayyaana cuuphaa yoo kabaju wantoota gurguddoon hubatamuu qaban jiru. Hojiin kiristaanummaa mana kiristaanaa kun hojii cuuphaa kan ayyaana cuuphaa kan kabaju yaadannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti cuuphame waggaa waggaan ni kabajji sana jechuun amajjii gaafa guyyaa 11 ni kabajji amma gara cuuphaa deemaa jechuudha. Akkuma fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqullichi Yohaannis baay'ee Yordaanosi akka cuuphamu taasise fakkeenyummaa sana narraa taabota Waaqayyoo kan bulmaata Waaqayyoo gara iddoo bulmaata isaatti kan geessaa jirru jechuudha. Kiristaanonni immoo ayyaana kana innaa kabajan akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhuun wantoota yaadachuu qaban warra dadhaboo yaadachaa warra humna hin qabne harka qabanii akka jajjabaatan godhanii fakkeenyummaan akka socho'an taasisuudha. Inni humna qabu isa humna hin qabne yookaan dadhabaa harka qabee jajjabeessuudhaan mana Waaqayyoo seera mana amantii beekanii akka Waaqayyoon galateeffatan ta'uu qaba jechuudha. Tole dhumarratti ergaa kiristaanotaaf dhaamsuu barbaaddu yoo jiraate carraa isaa siif laadha. Ergaan kiristaanotaaf dabarsuu qabu guyyaan kun akkuma dura kaase guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cuuphame waggaa waggaan ni kabajama. Ayyaana eeganii waggaadhaan argamuu qofa otoo hin ta'in ta'anii mul'achuu akka qaban kiristaanonni haa ta'u warra hin amanneef illee fakkeenya ta'uu akka qabuu fi akka hojiinis gochaanis dubbiinis barsiisan ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Tole galatoom. Galatoomaa. Ayyaana gaarii siif haa ta'u.